Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa for baga jiraattanii baga eegamtanii baga warra carraa yeroo kanaa argatee kana hundaa argu taatanii hundumti keessanuu isiniin jedha. Biyya alaa biyya keessaa kan na hordofaa jirtan hunduma keessaniif nageenyi koo kan waaqarraa maddee hunduma keessan bira haa ga'u. Tolegaa Waaqayyoo galata guddaa argatu. Haala hundumaa keessatti kallattii adda addaadhaan wanti baay'een nama jeequ, wanti baay'een nama rakkisu otoo jiru nuti garuu nagaa qabna. Gaa'ii Waaqayyoof haa galatu. Haalonni qilleensaa dachee kanarratti addunyaa kanarratti mul'atanii bareeda yoo ta'uu baatan iyyuu dhalli namaa yeroo itti eenyummaa isaa dagatee yookaan immoo bor dachee kanarraatii akka kaatu dagatee olaantummaa argisiisuudhaa fi isa tokko gadi qabuudhaa fi anatu caala jedhee olaantummaa argisiisuudhaaf jirutti egaa kallattii hundumaanuu wantoonni ta'aa jiran baay'ee ulfaataadha. Isa keessatti garuu Waaqayyo guddaadha. Egaa akkuma argaa jirtanii adiin mallattoo nagaa, adiin mallattoo kallattii hundumaatti nageenya ta'ee argaatoo jirra jechuudha. Egaa adii uffachuun kun akkuma itti fufetti jira. Adii uffannaa, adii dubbannaa, adii unannaa jechaa jirama. Artistoonni otoo hin hafiin akkuma kana hayyoonni osoo hin hafiin kallattii hundumaatiin amantaadhaan otoo waliin qoodiin, biyyaan otoo waliin qoodiin egaa uummata afaan koonanii barsiisaa jennaan irratti ka'amaa jiru kanarratti bira dhaabbachaa jiru. Haa ta'uyyuu malee egaa akkuma kana immoo kaleessaa sirna bulchiinsa mootummaa kanaa hin jaallannaa, hin deeggarraa, lubbuun koo amma darbuttanis afaan hin jiraa warri jedhan keessaa immoo amma yeroo ammaa kana gurraacha kan uffatan jiru jechuudha. Gurraacha uffatanii yaada kanaanis kan morman jiru. Kaleessa ani Oromoodha warri jedhanis har'a garaagarummaa maal akka ta'e argamaa jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan dhimmichi akkuma hayyoonni adda addaa dubbataa jiran obbo Baqqalaa Garbaan illee dubbataniiru. Dhimmichi dhimma amantaa miti, dhimma Oromoo xiqqeessuudha, dhimma Oromoo duubatti deebisuudha jedhanii akkuma isaan dubbatanii haaluma kanarraanis wal qabatee hundumtuu amantaan otoo lagaan osoo gargar hin qoodin egaa uummata kana biraa mallattoo nagaadhaan akka dhaabbataa jiran miidiyaalee fayyadamtan hundarratti argaa jirtu. Jechoonni uffata adii kana faana maxxanfamanis adiin uffannaa, adii dubbannaa, adii uffannaa, adii unannaa jedhamaati maxxanfamaa jira. Akkuma kanallee namoonni sirna gaa'ela isaanii gaggeeffatanii haaluma kanaan mallattoo nageenyaa kanaa ibsaa jiru. Kaan isaanii immoo mul'anni kun waggaa kana ture, karoorri nuti keessa keenyatti kan ture waggaa kana kunoo mul'anni keenya dhugoome kan jedhanis jiru jechuudha. Uffata waggaa kanattiin kan possatanii egaa adiin yeroo hundumaa mallattoo nagaati jechuudha. Ani gama kootiin dhugaa dubbachuuf taanaan adii baay'een jaalladha jechuudha. Adii fi magariisa baay'een jaalladha. Mana koo keessatti illee hamma danda'ametti meeshaan mana keessaa fayyadamnu illee adii jechuudha. Meeshaaleen mana keessaa waan akka sanduuqa dhaabbii wantoonni akkas akkasii illee adiidha jechuudha. Adii baay'een jaalladha. Sababiin isaas adiin mallattoo nagaati waan ta'eedhaaf jechuudha. Har'a garuu kaleessa warri wanta baay'ee ta'aa turan jechaa turanii jecha tokko mootummaan dubbateen illee baay'ee tokko haala isaanii kaleessa isa jaallannaa isa faana duuna horreedhaan illee gaddi taa'amaa jiru isaaf akka ta'e illee karaa tokko sagantaa soomaaf sagadaa jecha karaa tokko immoo isaaf akka gaddaa taa'aa jiran illee dubbataati jiru jechuudha. Miidiyaa irratti karaa garaagaraa arguu dandeessu. Kanaaf yaafroottan koo ammas taanaanii tarii namoonni yeroo ilaalanii
waanuma akkanumatti dhimmi kun ka'e fakkaata. Dhimmi kun akkanatti dhimma ka'e miti. Gaafa wanti tokko xumurarra ga'ummoo dhugaan otoo qe'ee abbaatti hin deebi'iin xumura hin ta'u jechuudha. Barri kun bara dhumaa akka ta'e eenyumaafuu hin gala. Bara inni dhugaa qabu dhugaansaa ifa ba'ee fi inni immoo dhugaa dhukkaamsaa ture akkuma kana akka ta'u barichi baruma dhumaati jechuudha. Kanaaf haalonni argaa jirru kallattii hundumaatiin jechuudha. Garuu immoo Waaqayyoon kallattii hundumaatiin dhugaa qe'eetti deebisaa jira. Afaan Oromoo warri hin dandeenyellee yeroo kanatti egaa caccabsanii akkuma ta'etti qulqultuufaa jedhu qulqulluu jechuudhaa fi booddeetti hin deebinu isa jedhan duubatti deebina jedhu waanuma baay'ee argaa jirra jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Kanaaf akka kanatu jira jechuudha. Artist Taaddalee Gammachuu tarii peejii isaa haa ta'u nama biraa fayyadamu hin beeku. Akkana jechuun gadhiisee ture. Gaddarra jiraadhuuf jedhee tarii gadda kan dhuunfaasaa maatii keessa ta'uu danda'a. Saba koonaaf hin caalu jedhee uffata adiidhaan gadhiiseera jechuudha. Taaddalee Gammachuun illee akkuma kana immoo warri uffata gurraacha uffatan jiru jechuudha. Warri uffata gurraacha keessumattuu artist Abbush Jallaqaa dhugaa dubbachuuf taanaani durattanii obboleessa kana dhugaadhumaan baay'een isa dinqisiifadha ture. Maaliif hojjettanii iddoo deemu hundumatti aadaa godina isaa qofayyuu haa beeksisu malee egaa aadaan inni beeksisaa ture kan godina tokko qofayyuu haa beeksisu yookaan immoo egaa kan abbaa gadaa waan akkanaa kanaa kan inni beeksisaa ture haa ta'u malee garuu yeroo sanatti dhugaadhuma natti fakkaate. Amma garuu suura gurraacha maaliif uffateen namoonni baay'ee gaaffii irraatii qabu jechuudha. Anis warra gaaffii qaban sana keessaa tokkodha. Maaliif tokkummaa jechaa ture. Garuu immoo haa ta'u tokkummaa kan jibbu hin jiru. Garuu tokkummichi immoo Oromoo balaaleffachaa, Oromoo jibbaa, Oromoo achi gochaa, Oromoon afaan isaatiin akka hin baranne gochaa tokkummaan dhufu suni isa kamidha akka nama tokkootti ani jechuudha gama kootiin. Kanaaf warri gurraacha uffatan jiru. Dhimmichi egaa aartistiin tokko akka jedhetti እኛ እኮ ጥቁር የምንለብሰውም እያለቀስን ያለንም የሶስት ቀን ሐዘናችን ላንተ ነው ዶክተር አብይ jedhe miidiyaarraa arguu dandeessu. Kanaaf egaa warri kaleessa isa jaalanna jedhanis akkuma kanatti gurraacha warri uffatan maal akka ta'e egaa hin beeku. Kanaafiyyuu Waaqayyos egaa Oromoo akkuma kanaa gurraachan uffannu jettanii adii unannaa, adii dubbannaa, adii uffannattanii keessi keenya nagaadha kan jettan hundi keenya qe'een keenya nagaadha kan jedhamaa jiru. Amma dhumaatti dhugaadhumaan akkasitti isin haa fufsiisnu jedha. Dhugaa baay'ee kan namatti tolu amantoota garagaraan otoo gargar hin qoodiin hundumtuu adii uffateetu uummata kana bira dhaabbachaa jira. Kaleessa gaddas akkuma liivii irratti dubbachaa ture. Namoonni baay'een keenya tarii biyya hambaa kana turreerra ta'uu danda'a. Waanuma miidiyaa irratti arginu qofaan deemuu dandeenya. Kan galee garuu ija isaatiin arge haala Oromiyaan keessa jirtu dhugaa jechuudha. Manneen amantaa kun afaanichaanidha waan ta'eef kan isaan barsiisanii baay'ee cufamaa akka jirudha. Kanaaf murtoon jarri kun fudhatanii akka kootti akka nama tokkootti namni tokko waan itti amane tokko afaan isaatiin barachuu waan qabuuf murtoo isaan fudhatan waanuma uffata gurraacha nama uffachiisee nama boosisu miti waan ta'eef murtoo fi tarkaanfiin isaanii yaada gaariidha. Kanaaf itoo ta'eeyyuu amantaan kun hin babal'ata jedhanii gammaduu qabunnaan jarri keenya isuma fudhatanii boo'ichaa fi meeqatti ta'an jechuudha. Waaqayyo afur boo'ichaa nurraa haa kaasu.
isiniin jedhaa. Kanaaf egaa waanumti addunyaa kanarratti argamu lafa kanarratti wanti hundumtuu hin hafa. Wanti amanan tokko garuu amantiin ofii darbee kan nama jiraachisudha jechuudha. Kanaaf wantoonni immoo odeeffamaa jiran jara kana duubatti deebisuudhaaf jechuudha. Wantoota baay'eedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan akkas na godhanii akkasin ta'ee kanaan irratti raawwatamee jedhamee wanti baay'een odeeffamaatoo jira jechuudha. Isa kana dhugaadhumaan uummanni kun akka gadi ba'ee dubbatutti kana hin godhu. Isiniin jedha biyyoota godinoonni garaagaraa gaa itoo waliin qoodiin akkaataa kanatti uummata afaan isaatiin barachuu barbaade kana bira dhaabbachuun baay'ee namatti tola. Kanaaf akka isiniin jedha. Kanaaf obboloonni koo amantaa ortodoksii hordoftan afaan oromoo kan dandeessanii egaa yoo afaan amaaraatiin dubbatame malee taabonni faa deemuu didee jechaa turan jedhanii. Kanaaf egaa astii amman didaaree kadhannaa godhaa hin diduu. Caaffata kam keessattiyyuu afaan amaaraa qofaan haa ta'u kan jedhame hin jiru. Kanaaf akka kana faatu jira isiniin jechuu barbaadeeni. Haaluma hundumaa keessatti haalli amma keessa jiru biyyi kan itti deemaa jirtuyyuu yeroo itti saatii kana biyyuu mataansaa gaddaa keessa haala garaagaraatiin imimmaan haadholii meeqa dhangala'etti isaan immoo gadda biraa nutti fidanii nu gurraachessaa jiru. Kanaaf galatoomaa jechuun jaalladha warri uffata adii kana uffattanii gadda kana gurraacha kana kaastan jechuudha. Akka kana isiniin jedhaa obboloota koo. Kanaaf waaqayyo hundumaaf hubannaaf ogummaa haa kennu malee kana fakkaataa isiniin jechuun jaalladha. Kanaaf akkasidha yaa firoottan koo. Waaqayyo karaa hundumaa beekaadha. Uffata gaddaas waaqayyo nu biraatii haa kaasuu isiniin jechuun jaalladha. Nageessa qabdoo matiidoo olaanaa hirriba naadoo watee mormaan kee meelii kennar boomiyoo dheedoo bakkee ooluu koofdooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koofsii sababni hangafaa. Koofdooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koofsii sababni hangafaa. Ooluu koofdooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koofsii sababni hangafaa. Ooluu koofdooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koofsii sababni hangafaa. Ija kooluraa jiraamsee anaabdii godhachaasee gadina jettee siduu waatu argatee gitan quuqame harkaa keetii wallaantee middoo miidhame. Ija kooluraa jiraamsee naat hojjettee anaabdii godhachaasee gadina jettee siduu waatu
argatee qixan quuqame harka keetii wallaantee middoo miidhame sinirraanfadhu michuu gola dukkana keessi koo araara kee tarreessa seenaa sinirraanfadhu michuu gola dukkana keessi koo araara kee tarreessa seenaa inirraanfadhu manisa miilana na keessa qabda matiddoo olaana irriba na dhoowwatee bolmaan kee miili kee darbuun moodee duuba kee inirraanfadhu manisa miilana na keessa qabda matiddoo olaana irriba na dhoowwatee bolmaan kee miili kee darbuun moodee duuba kee oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa inyuudhaan da'ee naafinaawwanne diinni konaataa kaaleetu ijaanii qabni martii fardeetuun iyyuu harka bal'isee gooftaa koosituu dhiigee sana boonsisee iddoo inyuudhaan da'ee naafinaawwanne diinni konaataa kaaleetu ijaanii qabni martii fardeetuun iyyuu harka bal'isee gooftaa koosituu dhiigee sana boonsisee kan guyyaa sanaa addaan irraanfadhu nan laannessa sodaadheete kanan daagadhu kan guyyaa sanaa addaan irraanfadhu na nyaanne na sodaadhee sun kanan daagadhu inirraanfadhu manisa miilana na keessa qabda matiddoo olaana irriba na dhoowwatee bolmaan kee miili kee darbuun moodee duuba kee inirraanfadhu manisa miilana na keessa qabda matiddoo olaana irriba na dhoowwatee bolmaan kee miili kee darbuun moodee duuba kee oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa oduu koo gooteetu hirmaannaa dhuunfaa fayyuu koobsiif sababni hangafaa oduu koo gooteetu hirmaannaa
ufaa